garte lama dammasi ilmanamatu uume onu harkabaate this is biological weapon isan harkabaate namni khanaan kute nama shahide bakka barbaaddu tarraawli senta jechuudha kharaga arratan shiyana ragana bejir shiyana dhufe shahide dana mi dhukuba khanaan de ragana bejir waanin eedo warbeese shiyana dhufe ganama khana ragana bejechuudha that's it wani hirartan jirtu duraan dire salaatani subida zuhrida salatan sadaqa akhirna chudan ifrakidan kana qattamuran that's it qattamuran daytani chukasan bakkaad namu jannata waawe bakkasan qattamuran daytani khanafu lubun qeensat isinin galini shahide da namni dhukuba namni uumen du'e akka namni ajjeeseti badii feete qabaattu rabbi sirra mulqee qulqulleeyse jannata sansigeeysa hiyaadawina da jechu warwaayeti khana shiyano adaga irna be sumuda irdawe jira ganma khana ogwana bira ganama jechu laki idwarde iduma ana barreese iduma defense sibira ganama so khana birati dabar biyatenya khaysa namni qawam qawani usaditi social life isani itufoni jirani wanta kan nagali garu wanta kan nagali sila biti sila rabbi wajin jiraachu baate biti dhukumni kun galafatu xaaliyan dura xaaliyan caala biyya Ethiopia tan biti Ethiopia da yara sida khara China balaliu hagani qama yitindam hanga China fira dabdutindam hanga China nura dabdatindam won jarri xaaliyan healthcare insani hizabar gari hizabar healthcare breda da kan America caalu qabani umasani zabar tekel godani garu akasma wajin guyarra nam dibba jafi didami shankali radu Ethiopian ta healthcare qam tanamni khenya magalo beetu malilme wa bishan diranu wa dawat daganu lilmumman kaysa sena fayegadu baddukum samuda namni khenya magala beetuma lilme nadiri jan hakhinu ma namni lilme diru be khul lilme diran fayegadu fayyegan dagal rabbin kanumani eegaadha jira male silaat aliyan caala namni lafarra hatawmu ummata kheen garu rabbi da wajin jira akana wajin garu ifin eegna ci qiyamati ifin eegna da ci qiyamati warri biya akam marka jirutti nagama wadungate wala amate hakura haate de ma da jira ma khali wali arkalla harkati globsi khahataniti wala amatani wadungatan malla undaka wadungatan harkati bakki kada globsi khahatani motuman akit information khanitef harkati kadada harkati wa khada wadi qabdani male ونكون هافوران دبرا قاما والتقودان دبرا والإيقادا هنجنن لال هنجنن هاون كين خدي حركة غلوفسي قباني غرو أكا والدونغة تمالا خيسا كوني آدا خيني ولا متشون والدونغة تشون جالة لوليك أواتشون كون آدا أرموراتي واتك اللي ركون قبو غرو يرو مدوكم ني هماتي جرو خنا وري بيجي خيسي جرتان ميديا دين بيجي خيسي جرو لكي حركة ديكا تشوق وفامتي حركة والتقود أبوك وفامتي والدونغة تشودانيس ندبرا والهامتشودانيس ندبرا وجنياتشودانيس ندبرا جاني أدام باسودا في رجل غربات كوتو خدي نابر ريس بيجرا يا بو دكوبان اسني اسو انترنت غباين دغه انا فودي برنو دا دين غدان فودي هنا ولن تقنا دا جتني يول فوتن حركه قدا دا جتني ها أنا ما في جاتية جرمنا كيسا الموندل جاتي تيجي إيجان تقول أبيت ببولتين جرا فراهو إذا دبيتين فرا جوجو أوروتي فرا براغلي أن جوجو أوروتين بولا اسم منا بولتي هجون فيك تشاغرتي ولي بوريار كاولتوين دفيتين فيجي أكدي كذا سبوا دكم نقول أنا في جاتي دمباس ورفمو أكمي جي نابرسي ترى أصلا كذي بوست إيران قولي نمدو يادر كذي تجرا نمدو رتاه وابرسي جرا أكمي ديرو دكم نقول أنا ما في جاتي دمباس ورفه أكستي إكستريم ديمونيس غاري دامت فاميلي كيسا بوجرتو سيمي جارتين تي ولتقو ولا همتشو ولدقتشون نورمالي المانكي همتشو المانكي توجين تبتشون كوني وان فاميلي كيساتي قرو قباتني ركوبان فاميلي تي هنجلينا قباتني خان الكفوتني خان نقتني خان مرمتني ركوبان فاميلي كيساتي تنجلينا عملي جارتي تيسن نقتنا إنيوجي جارتي وجرفنا إنيو أسوهن هاي نمني خينيا information سرير آخر نما فينجر ولنتقول أقوجن namni hundi walin tuqu jollenis walin tuqu abbaan ilmoon tuqu jaarsi jaartiin tuqu hundinuu duudoo gareet walin raafagaatee ta'a akkasimit that's too extreme akkasimit family jaartii ta'e wajjira foonis dhorkaan jirtu dhukkubni kun yoo isin qabanne yoo ati qabaatte yoo ati qabanne maaltu isin xinqa wanni isinii baranoodhaa isinii dheengadda wal fuudhe addaantee isinii takkalleen hin jirtu lakkii wajji galaa rakkoo takkalleen qabu garuu alarraa dhukkuba eeggadha kana gorse khayya khale namne dun gorse jira wanin post walati namne dun yaada khinate namne dun gorse jira bi khayra sawni nama achiso dukun duga da amanta nama ajesa dan jiru le information qawnu mari motumman Ethiopia da himbasu motumman Ethiopia da hindubatu namne du jira chuda malchis biyotam bira biyaka amman jira du khana biyotan Europa da nama du jere de maneti lalani duko khamin du
corona virus dhaan du'ee dhukkubaatiin du'ee jira deemni galmeessan daataa san dhiyeessanii jechuudha. Miidiyaan oduu haqaa gabaasa. Itoophiyaarraa oduun haqaa Itoophiyaa keessa hin jirtu. Hin jirtu. Jaartii tajaajilatu jaartii dhukkubni qabu jirma du'aadha jangartee jalaan beenaadha wajjibaa wareegama. Jaarsa jaartiidha yoo dhukkubni si qabee yookaas qabee jiraate wajjibaa wareegama akkasii hin jiru. Ka dhukkubee wareegadha. Anyhow Itoophiyaa keessa information ni baadhaan jiru. Miidiyaan Itoophiyaadha oduu dhugaadhaan baasu. Dr. Abiy Hanne dhukkubni corona virusidha Itoophiyaa seenee je eega addunyaan gargaarsa nama biyya dhukkuba kan qabe bileen takka takka gargaarsa ni gargaarraa eega jamboodaa as beelakki dhukkubni nu biraas gahee jira namaan ganaa qabaa jee kan dubbachuu eegale eega gurrisaa gargaarsa maallaqaa addunyaan kennuudhaa deemtu dhagaheen booda so akkasitti wadda karaa biraatiin karaa dubbii xiyyaatiin dabra karaa ijoo dubbii xiyyaatiin dabra qabsoon biyya keessaa Abiyyii fi Biltsiginnaan akka waan nasiiba qabanii fakkaatti. Abiyyii fi Biltsiginnaan akka waan nasiiba qabanii duraanuu filmaanni shakkiidha filmaanni ani hin deemu jeetiin irraa haasawaadhaa ture yeroo dheertu filmaanni fair election hundaa wal qixaa filmaanni bilisa Itoophiyaatti hin deemu jeetiin haasawaa ture yeroo dheeraa godhuuf hin ta'an Abifaan sagalee namaa akkuma malee sitti haatuudhaaf sagantaa qabaachaa turan kanaafi waraana illee injifachaadhaa jiran uummata sobuudhaaf uummata cafaqaadhaa jiran uleedhaan kalee viidiyoo takka gartanii Jimma keessatti qotee bulaa keenya walitti qabanii qeeroo akka cafaqan waraanni Abiyyi argitee jirtan so duraanuu shakkiidha deemuun ta'a humnaan moo hudhaa deeman kana gubbaadhaan koronaa vaayirasiin dhufee namni wal gahuun dhoorkaadha waltajjiin gosa hundaattuu cufamuudha qabdi namni wal qabamuun dhoorkaan kun dhufteef kuni Abiyyiif akka waan gubbaadhaa rabbii irraa matatti roobetti ilaalama Abiyyiin ummanni dhukkubsachuu fi ummanni rakkachuun laalu inni alhamdulillahi rabbil alamin kan rabbiin gartee ummata walitti hin qabaminaa jee Ameerikaan faan labsanii Awurooppaan faan labsan anis labseetiin jira iskuulliin jiru wali qabuun dhoorkaa jee labseetiin jira kana booda filmaanni godhamuudhaaf taa'u hin jiru osoo ummanni ba'ee filmaatan goone Abiyyiin dabree amata shanan bulchuudhaaf taa'aa jechuudha. Amma gaa Oromoodhaaf furmaanni maali? Oromoodhaaf furmaanni maali? Dubbiin osoo numa sissiitu osoo lafarra sissiitu osoo sissiituuti marroo bira dhaquudhaa deemti dubbiin Oromoodhaa. Jaarmeeyonni mormitoonni Finfinnee keessa jiran nagaan ni jiraatanii garuu qabsoo Oromoodhaa karaa nagaanii filmaata ammoo wanni jiru it is a dream that will never come true. It will be a dream. Abjuudha abjuu dhugoomuudhaaf hin teenye ta'uudhaaf ta'es biyya keessa teenyeeti filmaata ammoonaan kaafaa'uudha ta'abaa'uudha abjuudha abjuu dhugoomuudhaaf hin teenye. It is a dream that will never come true. Abjuu burjuja biyya keessa ta'anii Biltsiginnaa filmaata ammoonaa hin jiru. Abiy waraana leenjifachaadhaa jira waraana isaa amanamoodhaa leenjifachaadhaa jira. Oromoo cafaqeeti akkuma malatti gaqqabee irra deemaadhaa jira. Kana gubbaan dhukkubni kunis dhufeef nasiiba qaba. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti filmaanni deemeeti filmaataan lakkii aangoo fudhannee bulchinaa wanni jiru tun abjuudhaa biraa deema. Jaarmoonichi keessa jiru mormituu ta'eetu bagartee biyya keessaa amma ibsa jennoo baasaadhaa kaafaa'uudhaa fi abaa'uunis ibsa jennoo maadee baafne kana dura dhaabbanne ibsa jennoo baafne jechuu itti fufuu ta'an. Sun Oromoo bilisa baasaa Oromoo gargaara. I don't think so. No hin gargaaru. Big no. Hin gargaaru. Ibsi isaan biyya keessaa baasan Oromoo waa takkallee Oromoodhaan godhu. Waa takkallee Oromoon gargaaru. Oromoon yooni fincila gamtaa ka hawaasaa san eegalte Abiy torban tokko firraa kaafte garuu fincila san eegaluudhaaf arra jaarmoonni keenya ka biyya keessa jiru kaafaa'uu fi abaa'oonis onnee sanii hin qaban. Namuu tajaajila dhaabbata onnee sanii hin qaban abaa'oonis onnee sanii hin qabdu kaafaa'oonis onnee hawaasaan kaa jechuudha hin qabdu jarri nu fixaa jarri qawwee qabaa nuti harka duwwa jirraa suutumatti gartee itti deemna malee yoo hawaasaan kaa jennee labsine dura kan lubbuun baatu nuyi kanaafuu sanfitti hin dubbatan jarri hundinuu kaafaa'oonis hin dubbattu silaa balaan buute kaafaa'oon kaadhaa ummataan kaa hin jaan tana biraa deemaa dhugaa ifitti hima jarri abaa'ootis lubbuu bamalee hin jaan they will never say that maaliif lubbuun ifiitun hingomtu Abiyyi maraataa kan namarraan deebine laalanii harkan Abiyyi fayyaan qabu maraataadha. Abiyyiin qawweenis namarraan deebi'u habaleen namarraan deebi'u gurbaan maraataadha. Jaarmoota Oromoodhaa dubbii tanaan galeef gurbaa kanaan gartee yoo faallaa hedduu ekstiriimii ichi deemne gurbaan maraataan hin dhiisu. Haala kana keessatti ummataan ka'aadhaaf ummadhaadhaa mirga keessan bilisummaa keessan galmaan gahaa yoo jenneen dura lubbuun teenya abbaa tanafitti hin dubbannu jeeti dhugaafitti himanii taa'u jiran jarri kaafaa'ootis jarri abaa'ootis jarri paabaa'ootis gareen Kamaal Galchuu hoogganus gareen Daawud Ibsaa hoogganus gareen Mararaan hoogganus sodaa Abiyyi qaban biyya keessa jiran biyya keessaa bahuu hin danda'an jireenya isaanii rabbii gaditti harka Abiyyi jira kanaafuu lubbuu ifii gaaga'uu hin fedhan lubbuu ifii gaaga'uu hin fedhan kana ilmaan Oromoodhaa namni waan as deemaa akkatti ilaalee ifirraan garre akkuma yaadaan ibsumneetuma abdiin jirre fi kenninee jajjabeessinee lakki booni moona lakki dhukkatti kaafna lakki maarii goona kun abjuudha this is a dream
anis jajjabeessuudhaan fedha atis jajjabeessu feeta maaliif mo'annaadhaaf harka kennuun feetu wareega silaa barbaachisuufis qophiidhaa miti dubbiin Oromoodhaa bakka kana wal qabdi wareega silaa barbaachisu kafaluudhaafis qophiidhaa miti jaarmoonni keenya hundinuu gareen Daawud Ibsaadhaa hoggana isaanii ka hidhame julmaa wali qabamee hidhame Abdii Raggaasaadhaa ka mana hidhaa jiruuf sagalee taatee dubbachuu hin dandeenye wali dhufanii ibsa jennoo baasanii lakkiin hidhuu wanjala seera ala olaantummaan seeraa kabaju jedhanii ibsa baasanii gaddeebi'uun laaftuudha sun jarri kaafaa'ootis wali qabamanii ibsa baasanii waajjirri keenyaan gidhaan irraa cufame bakka kanatti namni keenya hidhame haanuu ba'u jedhanii ibsa baasanii gattaa'uun laaftuudha garuu kun Oromoo ni gargaara kun Oromoo bilisa ni baasa no lakki namni waa arku ni arka biltsiginnaa karaan itti mohan akkuma kalee wayyaanee itti cabsite qeeroon Oromoodhaa hoggana lafaa ka'ee dura dhaabbatee wareegaaf if qopheessee ka'a mirga keessanii falmadha nafxanyaan dhiiga keenyaan bilisoomtee jirti nafxanyaan dhiiga keenya dhaaltee jirti abiyyiin maraataadha yookaan amaar qabsoon Oromoodhaa ammaasii nyaadhamnee jirraa ilmaan Oromoodhaa ka'aatii if dandamachiisa hoggana yoo qabaatte galmani geessi ummanni Oromoodhaa ka'ee galmaan ni ga'a arra garuu hogganni sun biyya keessa hin jiru Oromoon guyyarraa nyaadhamaa jirti every day guyyaa lakkaa'amu hunda deeggarsi qabsoo Oromoodhaa irrachaadhaa jira guyyaa deemu hundarraa deeggarsi nafxanyaadhaa ol kaadhaa jira uleenis ta'e maallaqaan uummata Oromoodhaa bitaadhaa cafaqaadhaa kan so'achaadhaa mooraan qabsoo Oromoodhaa xiqqaachaa mooraan diinaa gabbachaadhaa deemaa jira dhugaatan ifitti hima hayyoonni abdii muratalleen karaa biltsiginnaachi deebi'aa jira gantoonni wadi garaadhaaf bulu kadamtaa fi barbaadu karaa biltsiginnaachi mataa qabachaadhaa jira jaarmeenyi biltsiginnaadhaa hogganoota keenya sodaachisuu qofaa miti deebisee isaanuma keessaahuu nama bitaadhaa jira jaruma adda bilisummaa Oromoo ifin jiru jaruma kaafaa'oo ifin jiru keessaahuu nama bitee ifi qabaadhaa jira kuni ilmaan Oromootiif qabsoo Oromoodhaa tan dhiinni kumaantamaan itti gannaqamee tan lubbuun kumaantamaan itti dabarteef hasaaraa gaaga'ama guddaadha kan qubachaa jiru mana nafxanyaadha kaleetiif illee nu horaa ture amma nafxanyaa deebi'ee nu horuudhaaf deema bakka kanarra dhaabbannee dhugaa jirtuuf dubbachuu haqa qabnuuf falmachuu yoo dandeenye yoo teenyeetuma ibsa jennoodhaa joor ibsa jennoo baasa Baqqalaa Garbaa ibsa jennoo baasa Daawud Ibsaa ibsa jennoo baasa kuni Oromoo waa takka illee hin gargaaru this will never help us jala keenya kanaafin dubbiin deemtee garam deemu jirti karaa warra kalee gaara keessatti hafee qabsoo godhaa jiru waan kana mudura jeetiin jira namni akka marroodhaa Baalee keessaa dhalachuudha qaba Harargee keessaa dhalachuudha qaba Jimma keessaa dhalachuu qaba Walloo keessaa ka'uudha qaba kan diina keenya moonu qawweedhaan cabne qawwee qofaan moohuu dandeenya jira keenya kana amanuu baattanuu qabsoon karaa nagaa Oromoo kar tokkollee hin geessu kana booda nyaadhamne jira we tried but we lost we tried amata afur qeeroon dhiiga gannayxeeti qabsoo karaa nagaatiif dura kennitee dhayinxee OPDOtti dhiiga qeeroodhaa amaanaa kennine dubbiin gaafasan badde gaafas yaannee noo taballaan kaartaa nyaadhamne jira dhiiga qeeroodhaati dhaynee OPDOtti amaanaa gaafa kennine tabaltanaaf san booda achi keessaa bahuudhaaf wanni nuti godhaa jirru amma kan bulchaa jiru Abiyyi akkamitti Daani'el Kibritiin gorfamee olaantummaa haa qabu Oromoodhaa miti Amaara waan fedhan guban beeta kiristaana guban masgiida guban Oromoo fedhan ajjeesan namni isaan gaafatu hin jiru Oromoo irraa qawwee hiikan isaan ni hidhatan mooraalin isaanii ni eegama mooraalin uummata keenyaa ni caba seenaan isaanii barreeffameeti siidaan jaaramee ol ka'ee kaayama seenaan Oromoodhaa siidaan jiru ni diigama hayyoonni Oromoodhaa ni hidhama ni ajjeefama ammas hayyoonni jaraa garuu ol kaafameeti warri muqarrabtoonni warri beeta mangisti dhihaatee Abiyyi gorsu irraan tadha ijoollee Amaaraati malee hayyoota Oromoodhaati miti hayyoonni Oromoodhaa daamtee jira darbanii jiran hayyoota Oromoodhaa arra zigaal kalee godhaa turellee godhummaan tan Abiyyi zigaal kalee godhaa turellee amma godhuu dhiise duraan zigaalii fi takkee yaa bagartee warra Oromoo kanaas beeta mangisti bira yaamee wajji haasoo ture amma sanii dhaabee jira maaliif amma humna isaa harkaa jira waraas leenjifate diktaatorummaa isaatti dhugoonfate addunyaarraa waa takka illee eeggatu sigalee addunyaarraa waa takka illee eeggatu kanaafuu san dhugoonfatee jira jechuudha kana booda dhiitee bulchuudhaaf murteessee jira silaa gaafa inni dhiitee bulchuudhaaf murteeffate jaarmoonni keenya biyya keessa jiru as banii gartee ibsa jennoodhaa luukii lama dubbisanii gattaa'uudhaa miti.